Anumaaf si kana biyyaa baasanii as fidanii akkana godhanii akkas godhanii jedhan kanan barbaadu'an. Diigale anammoo miidiyaan nan beeku isin waa hundi obboleettii isaati. Mucayyoon tunis obboleettii ta'e qaama kenna. Boru fiddanii gandan nu galchuuf moo ijoolleen arsii fuutee akkana goote jechuuf moo. Muyatti tanaaf dildila taatanii bakka kanaan geettan isinis biyyaa haarayaa. Haadhallee taatanii fi abbaallee taatanii asiin geettanii rabbiin sodaadha uduu koomentii hin laalina. Mariyamaan dirahama Dubaayii 10,000 nyaattamte dheengadda mucattiin tun. 10,000 dirahama Dubaayii nyaattamte dhiiga boottee ji'a 2 guutuu waliin boo'ee dadhabee biraa hafee anuu karaggate. Hadda dhaabattee kaan liqeeffattee kaan fuutee kaan maal taate hiqaamaa hojjechiifattee waraqata Dubaayii hin qabdu hojjechiifattee kisaaraa keessa galtee hadda nama akkanas isina foo dhaabataa jirti ol jettee boo'aa turte gastii keessatti. Nama takka koomentiin deebisina. Mucattiin lafa haa barattu, kan nyaattuun ittiin dabina, kan dhudduun ittiin dabina, ta'aa fi waan taaturra dhaabaa boru isiniifis maqaa keessaniifis santu gaarii. Ekeleen jettee tajaarsi isii bakka biraa jiru, tajireenyi isii bakka biraa jiru, ta'uufiyyuu jireenya hin qabne shaarjaaf ajimaan hin jidduu osoo zoortu orto gurdii jilbarra godhattee asit dhuftee jireenya namaa bocci. Isinii waan takka takkitti isiitti deebisina. Muyattii jireenya isii lafa jala tolchaafi. Lafa jala mari'adha, lafa jala waliin qaaqa. Ummata TikTokii kana waliin hin maraatina. Anatu isin jedhe waggaa 5 as keessa waliin jira. Hadda deemanii osoo mucattiin tun ol baatee Mariyamaan akkana nagoota jettee dhugaa jedhan. Osoo ol bahee mucaan kun fataan ol bahee intalti tun akkanaati jedhee dhugaa jetteedhan. Ummata osoo dhugaan dibbeetu rifeensi irraa malaa ta'e. Bar osoo dhugama jedhee dibbeetu bar dubartii rifeensi duuba kutee ka dhiiraa ammoo jechuudha geengoon itti baate jechuudha akka lafa roobni irraa caamee jechuudha. Dhugaa keeti dhuga qoosaan namni asirratti qoosu dhuga jarrummaa nama gastii keessa yoo wal loltee walitti aaranii wal biraa bu'an dhuga dhaqanii jala mucaa akkasii godhe mucaa rabbii gadi si jijjiire mucaa rabbii gaditti maal si godhe mucaa rabbitu sababaa godhee mucaa kanaan wal barsiise mucaan kun sababa garuu jireenya isii jijjiiruu rabbumatu kaleessa keessaa qaba bakka san geettaa bakka san dhattaa ummata uumaa fi uumama keessa galuu jechuudha. Gatii kana ta'eef an dhiifamallee isinirraa ta'a isin warri as jirtan sadiin kun muyatti tanaa fi dildila taatanii bakka kanaan geettan isinis biyyaa haarayaa haadhallee taatanii fi abbaallee taatanii asiin geettanii rabbiin sodaadha uduu koomentii hin laalina. Mariyamaan dirahama Dubaayii 10,000 nyaattamte dheengadda mucattiin tun. 10,000 dirahama Dubaayii nyaattamte dhiiga boottee ji'a 2 guutuu waliin boo'ee dadhabee biraa hafee anuu karaggate. Hadda dhaabattee kaan liqeeffattee kaan fuutee kaan maal taate hiqaamaa hojjechiifattee waraqata Dubaayii hin qabdu hojjechiifattee kisaaraa keessa galtee hadda nama akkanas isina foo dhaabataa jirti ol jettee boo'aa turte gastii keessatti asiin dura argitanii jechuudha. Gaafa baabaan jedhan sun qarshii irraa nyaate gastii keessa teettee boo'aa turte ana bira teettee isii walitti shamarran 6tu nyaattan. Abdii hin kutanne jechuudha. Nama kufee ka'e mucattiin tuni jechuudha. Isiniif galee dandeettan jajjabeessaa follow laayikiidhaan sheeriidhaan carqii takka takka irraa bitadhaa. Nama 3,000 jirtan namni 3,000 kun carqii takka takkaaf qibaatii takka takka yoo irraa bitattan caamma takka takka yoo irraa bitattan hagattiisan deemamee amaara laala akkatti wal jabeessan. Hadda otoo carqii gurguraa jiraatte namni 1,000 takka asiin teettan namni 100 takka asiin teettan hanganni ooroo irratti irraa bayyaa asirra fixadhaa dubbiiti yaa uummata kana. Gaafa isiin Beeruutii jirtu moo Bahareen jirtu nama 600 700 800 jala taa'anii gideetti booyan. Gaafa isiin Dubaayii dhuftee biizinasa eegaltu nama 50 60 70 laala. Oromoon akkati nama taatee dhaabattu sin feetu jechuudha. Kanaaf muyattii tana laala baasee illee na lagi baatee illee na lagi maqaallee ofirra eegaa maqaallee ofirra laala waan dandeettanii waan gootan lafa jalatti waliin mari'adha. Mariyamaa biyya san keessa waggaa dheeraa turteerta ni beetta. Abdiin illee biyya Arabaa keessa waggaa dheeraa turteerta ni beetta. Mariyamaan garuu isaan hundaafuu ati dildila ni beetta sirritti jechuudha. Waa hundaa maqaa kan keellee laali waa hundaa of duuba laali taboru dhuftuuf ta'amma jirtullee muyattii tanaaf waan gaarii soqii fi osoo jecha bonshee koomentii kana jalaan ta'in jechuudha. Hin laalinti isa koomentii jalaa. Kana godhiif isin jedha dhiifama sagaleellee isin ol fuudhuu dubbachuu kiyyaaf an jireenyuma namaa isin borcitan kanatu iyyuu mataa na ho'isa. Naa jiraadhu waan ofii ani beektaa wallaahi silaa danda'ame mucayyoo tana jajjabeessanii akka isiin anaa ol iyyuu taatu akka godhaniin barbaada malee jechuudha. Akka isiin xiqqishuu isii cinqamtu akka isiin xiqqishuu isii rakkoo wayii isii mudatuun barbaadu beekte garuu jechuudha bakka san yaani
سبحان الله ربي وهون دايو ربي حاسر رئيسو من نمني عدنا رقب دن دبت دا أبو مهرين Eshi. كوني نما قد دا Maroo مي akkam ooltan jirtu? وبي Umar ilaaf carraa kennaa nama guddaadhaan fakkaate dhiifama wallaahi amma arguu jira isin dura dubbadhee kenna wabii dhiifama. Eshi rakkoon qaba. أبو مهري جرتني دبت دا رهاني رمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ani wanni jedhu waan jeneraalii ta'e haasaa dubbii keessallee waan hin hubanneef waan nama tokkollee haasa'u osoo hin taane an akka kiyyatti homa nama hunda haasaa sheeka bana. Kanaaf wanni an jechuu barbaade namni keenya eessattuu osoo toltee qabriittillee namni keenya wal bira dhaabbachuu qaba. Osoo toltee qabrii jalatti wayita du'ellee wal bira dhaabbachuu qaba. Namni keenya maaliif wal gata maaliif wal dagata? Bakka hundatti namni saba keennan tahin namni Oromoo keennan tahin akkatti wal bira dhaabatu argaa jira. Ijoollee qilleensarraa waa banattee waa gurguratuudhaaf biizinasa wayii seente meeshaa laalanii miti waan bareedumaaf laalanii miti laalaa dhiifna. Anillee nama hedduu argaan ture kanallee fuudhe kanallee mul'ise jedhanii biraa deeman. Lafarrattillee wal bira hin dhaabannu qilleensarrattillee wal bira hin dhaabannu. Ummanni biraa akka ajaa'ibaa kanatti wal bira dhaabata. Waa hundaa wal gargaara jechaaf. yoo durallee beekuu baadhee jechuufati hanga na bira dhufte miskiinummaa si argeetiin jira mucayyoon tun fakkeenyaaf nama garaa waa qabu miti dhugaa rabbii dubbachuuf taanaan isii waan namni jedheen itti fakkaata beekta wanti namni jedheen itti fakkaata ammallee deebitee jechuudha bakka hin jiraa miti isiin yoo namni dhara wayiilleetti dubbata isiif dhuga kalaas siigalee hin dhuftii hin dubbattii miidiyaa kanarratti yookaan namni keessaan waa'ee makan kee akkana jedhaniin yeroo san isiin miira wayii keessa seen akkanatti ammoo jechuu jijjiirama fiduu hin dandeettu akkana dalagattee jijjiiruu hin dandeessu argite warroonni akkasii warri keessaanillee fakkeenya gorsan taane gorsan yeroo tokko waa'ee kan keefaa waan ta'u waa sheerra godhanii jedhanii waan hin taane jedhanii mucayyoon immoo ani miidhaa isiin naa qabdu beekaa siigalee. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Qoyimee Arafaat booda haasofna miira isiin naa qabdu immoo ani gatii beekuu fi itiyoo isiin naa danda'an. Faati wanni nan jechuu barbaade. Ishii kenni laa daqiiqa habiibti. Laal wanni nan sodaadhu laal fati ani fakkeenyaaf isin nama hunda isin beekan ani kun fakkeenyaaf anaaf amma bililee mucayyoo as keessa jirtu sun yookaan nama 60 nama 70 namni dhibbi caalaan nun hordofu dhibbi sun kawaanurraa fayyadamuu barbaada. Isin amma fakkeenyaaf jechuudha nama yaani qoosaan isin beekan Oromoo hundi isin beekti garuu haadha mucattii tan mas'uula fudhadheetiin jira godhanii gaafa rakkoo irraan gahan natti maxxansan siigalee gaafa sana Oromoon dhugaa bakka jirtu hin beeytu. Kanaaf dubbanne kanaaf dubbatuun amma barwanni dhufu hin jiru mareeti jalaan. Ammoo guututti warri waan hin taane mucayyoo tana haasa'u osoo hin taane mas'uulummaa isii jechuudha. Akka namaatittis akka rabbiitittis amaanaan isii eega gaafa Itoophiyaa irraa xiyyaara yaabbatteeti amaanaa ofii fudhadheetiin jira. Amaana jechuun hin jabaatu hin ulfaatu. Mucayyoon tun na biraa beela'uu hin qabdu. Mucayyoon tun na biraa daaruu hin qabdu. Na biraa dheebachuu hin qabdu. Na biraa mindaa ofii dhabuu hin qabdu. Isinii galee gaafa akkana godhanii hojii isii irraa borjaajjessanoo mi'a kan akkam godha. Silaan mas'uulummaa guutuu fi fudhadheetiin fide yookaan qajeela mana madaamii sana hin dhufne akkam godha. Kana Oromoon hin yaaddu. Kanaafuu irraa ani fakkeenyaaf dalageetiin jijjiirama wayiiti mucayyoo tana gargaara namni hunduu ni beeka maaliif walii yaaduu dhabnaadha boru ammoo rakkina biraatiitu dhufu akkasiin jedhan anumaa tana jechuudha badduu na godhan anumaaf si'i kana biyyaa baasanii as fidanii akkana godhanii akkas godhanii jedhan kanan barbaadu an siigalee anammoo miidiyaan nan beeku isin waa hundaanuu miidiyaatu isin beeka kanaafi piliis haada nagan keessaa wanni jettaniif immoo marrajaadha keessaa wanni jettaniif waan asirraan haasofniif ni beeka. Mucayyoo tana WhatsAppiin jechan taan arguu jira waan hin argine isinitti hin fakkaatin arguu jira dhaga'u jira. WhatsAppiin waan hin taane gorsitan piliis dhaabbadha. Mi'a anummaan turuu micattiin tun mee hin jijjiiramti moo hin jijjiiramtuu yuu laala dalagatti moo hin dalagattuu yuu laala riskii teessan hin nyaattu har'a nullee sababaa taaneef malee rabbuma katabeef ana birallee dhufuufatii kanallee sababaa godhuufi rabbi katabeef. Qadara rabbiitittis amana maaliif wal miqanya maaliif wal sakaal piliis
nullee boru nama badaa nun godhina ana akka mataa kootiitti jechuudha ganama mucayyoo tana waa'ee gandaa beekaan dhufanii taasan waa'ee gandaa yoo laalle mucayyoon tu Hararge nuti Arsiidha namni mucayyoo tana bira dhaabate Fadiin obboleessa kii anis obboleettii isaati mucayyoon tunis obboleettii teenna qaama kenna boru fiddanii gandan nu galchuuf moo ijoolleen Arsii fuutee akkana goote jechuuf moo maaliif akkana gootan ana mucayyoo tana qaama kiyya dhiiga kiyya lafeetii yoo jijjiiramte itti gammada yoo isin galma guddaa geette jechuudha rabbi biraallee itti argan maaliif akkas gootan hin godhina piliis nurraa dhaabbadha ammicattii tana gandaanii miti madaalee kan fide mucaan kun gandaanii miti kan gargaara rabbii jedhaatiin nun jeeqina yoo rabbiin sodaatan jechuu mucayyoo tan jechuu jechan taane dhuftaniitti kennitanii pooyintiin taaneen anallee sammuu kiyya nan jeeqina isiis hin jeeqina nu dhiisa. Akkasi mari isiin akka waan takka hin qabne saayidii isii osoo hin taane rakkoon nurra jiru rakkoo keessanii waan ta'eef yoo daddeettan bira dhaabadhaa irraa fayyadama yoo dadhabdan immoo seentanii. Faati maal godhan Faati piliis mee dhaggeeffadhu mucayyoon tu furga dhufte maal godhanii meeshaa kana gagguursisanii ka'aniiti bakka hin jiraa miti qoosaa wayii. Hin baratte haa gurtu. Guruun hafu jedhamu baadan haa gurtu. Suuraan dalagaatu haga takka. Dr. Mariam. Ummata biraallee dhiisi maruuti yaamma laala. Akka nama tokko yaada dabarfannee waan dubbannee mi yoo dandeette atillee akka reefu hin jenne san. Yaada takkitti nama gabaabsaati. Fati. Ilala waa takkitti isiniin jechuu barbaada Dr. Mariam ni beeyta Dubaayin keessa haga turrellee ni beeyta osoo namni waa ta'e anumatu waa ta'a tokko jedhe dalaga irratti waa baay'een nama qunnama obsa barbaachisa obsa kan keemmoo keessaa mucattii sirriitti gorsiin ijoolleen Dubaayii yoo barbaadde jechuudha guyyaatti gizee 100 si maraachiti ni beeytaati Mariam gizee meeqa sitti melee keessa ifama jidduun afaanis hin qabu keessaa warri jettan asirra waan dubbannu wanni ani jedheef keessa adda qoy waan ani jedheef jira maaltu jira beeyta nama dalagatee xiqqooma waa maraatanii kadhachuu Oromoo maal fakka barbaada sitti immoo asirratti maraatee yeroo kadhatu ebalu akkana ta'ee san barbaada nama dalagatu akka dalagatu hin barbaada guyyaatti nu gizee 10 meeqa gadi nu garagalchan namni waa sirraa bitatee hin beeyin mucattii tana hin gorsan ani har'a yaada wayii fidee ture yoo nama waliin haasa'ee ture kaleessa koomantii wayii si barreessa yaadatta Dr. Mariam hirrifadhee eega barreessee booda yoo yaadatta mucattii tana fidi na biraa gargaaruu barbaada siin jedhee eegas immoo dafee rifadhe maaliifi akka ati fidde dhagahee hin rifadhe agasuu jechuun qabu ture maalinni ilmi namaa sihii dalagatu kanatti illee hin hinaaf amma ati fooloo 2,000 namni 2,000 silaalu kanatti illee namni hin hinaaf kun homa jiru anaa nama 50 yoo na laale guyyatti koomantii meeqa naa barreessan arraba meeqa sii dhufa nama hojii hin qunnama mucattii ati maal jettaan seeta tasgabbeessiti haala jireenya ani duraan awwala hin bo'aa ture yeroo na arrabsan amma garuu baradhe sii galee mucayyoon barrakkoon qabdu mucattiin fayyaaletti mucattii waan mucattii waan beeku mucattiin ammaatti waan ani siin jechuu barbaadu Arafaat wanni kun akkana jedhee tartiiba qabsiisee yookaan hojii kiyya biraa lixaami dhufanii waan ta'an godhe san muluu diisisan ati amma waan gootu Mariam wanni ati siidhaa godhuu dandeettu takkitti waan ani siin jedhu irraa fudhu mucattii haala jireenya biyya kanaa itti himi gorsi ka arrabsullee ka jecha gaarii jedhullee mucattiin keessan isinillee keessan wanni kana jedhuuf asirratti yoo dubbatamee jedhe nama maraataa si godhan Faati ati dubbachuu qarqaarteen maashaallah tabaarakallaa haga ammaasitu asiin ga'ee mucattiin tun beekamtii kana hunda ka argatte qarqaarsa kan hunda ka argatte sababa keeti garuu yoo isin keessaan hin gorsin mucattii guyyaa guyyaan amma asin haasoftanii borummoo ajandaa biraa fidanii dhufan mucattii tana ammoo haamilee isii cabsan kanaaf ajandaa fide yoo fide amma giltii asirraan dubbachuu ka barbaanneef bareeda beektaa nu asirratti uummataan gahuun waan jiru ummanni akkana akka gufuutti ta'aaru dubbachuun kenna furmaata malee abbaan fide dubbatami boru kana daran mucattii tana daran haamilee isii cabsan kanaaf maal jechuu barbaadeen kun isii jabeessa isii ligii keessa seensisa obboleettiiti waan xiqqii qabuun rakkoo qabu miti ijoollee ati hin beektu anatu beeka hin beekti Dr. Mariam sirritti beekti nama cimaa ta'uun Mariamtu keessa mucattii teessisi mucattii akkaataa hojiitirra namni maamatti waa'ee kanaa bar keessaan haarawaa miti bar mucayyoon tunillee nu haarawaa miti namni hanga eenyu beeku olitti beekaan sii galee
waa'ee keessaallee waan keessaan haasofne fixuu qabnu haasofne waan asirratti illee dubbatamuu qabu waan jiruuf dubbanne malee keessaan nu dhibeeti miti amma miirri mucayyoo nu hin dhibne haalli mucayyoo nu hin dhibne haala ummataati malee kana waan ta'eef asirra dubbanne malee haala keessaa yoo ta'e akkamiin akka fixannuu fi akkamiin akka sirrooftu mucayyoo ol ka'e jennaan ol kaati itti miira Mariyaam hin beetti gattaa jennaan gatteetti miskiina waan kana jedhi yoo jedhaniin hin jetti sii galee miti Mariyaam Kuna malasiti miti. Waan kana jedhi lubbiyyee waan kana godhi yoo jettee ol ka'e yoo jettee ol kaati. Sii galee gattaa yoo jettee hin gatteetti. Sababii wanni isiin hin dhibne sinii galee ammaas biratti waa'ee namaati malee waa'ee yookaan if warra qeeqaa fi warra hamilee cabsuuf guurii ol guurii warra wannuma hin jirre itti guutan kana malee waa'ee isii dhiisaa rakkoon hin jiru. Hoo dandeettan sappoorti godhaanii jabeessaanii isinii galee akka kufetti nafu namni hin jijjiiramti ennu olu chaalenjii argaarti. Kun immoo barnoota namni waa belleessu malee waan baratu. Kana amma belleessiteerti badiidha ta'uu danda'a. Badii kanarraa ammoo yoo hin dubbatamne barachuu hin dandeettu. Kanaafuu amma booda ni baratti isii waan barattu. Amma itti wanni cabuu osoo hin taane isii arrabsuu osoo hin taane akkana jechuun osoo hin taane amma boodaafuu sirri jabeessaan kinoo waliin jirra. An amma misqaala zarraa xurii qeensa keessaa takka ittiin mufadhu akkuma kalee faana taphadhu waliin taphadha. Ilmi namaa kamuu hin dogongorti. Dogongora isii irraa ammoo akka barattuu fi isinillee akka dhageettanii fi kanaafuu isheen illee ni baratti. Wanni darbe wanna hafe ilma namaa ta'ee ka as ga'u hundinuu chaalenjii ka osoo hin argin as ga'u hin jiru. Ka waa odoon belleessin as ga'u hin jiru. Waa belleessinee irra hundi kennaa'u. Kanaaf isiin shamara dhiirriyyuu waan kamuu belleessaa deebi'a. Intalli shamaraa takka guutuudha miti hir'uudha. Kanaafuu hir'ina ishee beettee akka jabaattuu fi kan dubbataa jirru malee akka irraa teettanii isii jabeessaniif dubbanne waan kanarraa fi saayidii biraatti hin fudhatina. Ani isiin ammallee lubbiyyeen akkuma kaleessa anaaf hiruma akkasii qabaa fi fedhima akkasii qabaa fi wama akkasiitu na bira jira isintu qilleensarraa hafa malee warroonni kaleessa isii ati maraattu ati jinni jedhaa turtan isintu jinni isintu maraattu malee ammallee awwaan itti taqayyamu hin jiru. Aariin miidiyaa irra dhufee na dubbachiise illee aarii warra jala qabsiisaaruuti warra elektiriikiitiif jecha dubbadhe malee dubbachuu hin barbaadu. Kanaafuu boruu raawuu kaastee waan kanaan qeequ waan kana kaasuu ajandaa waan feetan gootanii namni ajandaa keessan dhaga'u hin jiru. Yoo dandeettan sappoorti godhaanii